ይታያል ቪዲዮ እንዲህ አይነት ነገር አይደረግም፣ ነውር ነው። የዲፕሎማሲ ነውር ነው። Honor to be heard in this temple of democracy. Hunduma afaan waan jaaladhe haga ammaatti komiiwwan dhagahee komiiwwan sirreessuu danda'u isaati. Modern aspirations. And third most important is Abiy personality. He took the work of diplomacy from foreign ministry to his office and he personalized it. Ministeerri muummee Abiy ajaja Jawaar fudhatee hojii ajaa'ibaa hojjechaa jira. Ashama akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Deebinee dhufnee jirra. Har'a immoo dhimma jabaaf dhufne. Dhugaa dubbachuudhaaf dhimma kana edarra dubbanna jennee yaannee turre garuu haga muummichi ministeeraa Hindii biyyarraa gara biyya isaanii deebi'anii jennee eegaa turre. Ministeerri muummee Hindii guyyaa lamaaf Finfinnee turan har'a gara Omaan qajeelanii turanii. Dhimma kanarratti xiyyeeffannee waan jabaa isin beekuu qabdan iccitii imala muudiitii fi simannaa Abiy Ahmed taa'ee duuba jiru isin biraan geenya. Egaa akkuma jenne ministeerri muummee Hindii guyyaa kaleessaa ture kan isaa booda gara Itoophiyaa dhufanii daawwannaa guddoodha jechuun imalli ministeerri muummee Hindii Itoophiyaatti taasisan seenaa waggaa 15 keessatti isa jalqabaati yookaan ammoo inni erga aangoo qabatanii waggaa 13 isa dura kan turan ministeerri muummee duraanii Itoophiyaa daawwatanii turan. Achi as muummichi ministeeraa Hindii Itoophiyaa daawwatee hin turre daawwannaan amma muudiin yookaan ministeerri muummee Hindii Itoophiyaatti taasisan daawwannaa guddoo turte. Daawwannaa akkaan eeggamte akkasumas immoo dippiloomaasii biyyoota lamaanii keessatti illee gahee guddaa qabdu addatti ammoo maqaa Itoophiyaatiif daawwannaa baay'ee barbaachiftuu turte jechuudha. Ministeerri muummee Hindii kan uummata biiliyoona tokko ol yeroo ammaa kana bulchan Itoophiyaa daawwachuun akkasumas immoo biyyoota lamaan hariiroo biyyoota lamaanii irratti Abiy waliin mari'achuun dhuguma dippiloomaasiidhaan jijjiirama guddaa tokko. Akkuma beekamu Itoophiyaan waggoota 5 dabre keessumaa'uu waggoota waraanni Tigraay dhalachuurraa eegalee biyyattiin gama dippiloomaasii kanaan akka guddoo kufte ni beekama. Kufaatii dippiloomaasii mudate kanaaf Abiy deddeebiin himatama. Kanaas ta'ee sana garuu amma wanti sun waan jijjiiramaa jiru fakkaata. Daawwannaa ministeera muummee Hindii akkasumas ammoo jijjiirama Itoophiyaan amma agarsiisaa jirtu addatti ministeerri muummee Abiy Ahmed amma agarsiisaa jiran dabrees dippiloomaasii biyyattiitiif maal fida waan jiru waliin ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti ministeerri muummee akkuma Itoophiyaa dhufaniini buufata xiyyaaraati Abiyyiin simatamanii guyyaa kaleessaa simatamanii haala addaatiin keessummeessifamanii wanti namoota baay'ee biratti akkasumas immoo miidiyaalee idil addunyaa addatti ammoo miidiyaalee Hindii akkuma muudiin Itoophiyaa gahaniin Abiyyitu buufata xiyyaaraati isaan fuudhee konkolaataa isaatiin Range Roverii konkolaataa jedhamtuun fuudhee ministeerri muummee Abiy Ahmed hoteela qophaa'ee geesse. Hoteela qophaa'ee geessuu dura garuu tasa osoo hin yaadamin osoo hin karoorsin jidduutti ministeerri muummee Abiy Ahmed paarkii Michoomaatti muudii akka meeshan miidiyaaleen Hindii gabaasanii jiru. Osoo dubbannu odeeffannoo tana gama EJM maxxansee jennaan namoonni hedduun ati eessatti argite naan jedhan nan kofle ani odeeffannoon hin argin jalqabumaa hin qoodu akkasumas immoo dubbachuufis fedhii hin qabu. Odeeffannoo sun immoo ministeerri muummee Hindii mirkaneessaniiru konkolaataadhaan akka Abiy isaan fuudhee akka isaan hin deeme. Ministeerri muummee Hindii kun osoo dubbannu konkolaataadhaan hooggantoota addunyaa waliin deemuu ni jaallatu. Fakkeenyaaf ji'uma kana gara jalqabaa Putin Hindii daawwatee ture. Wayita pirezidaantiin Raashiyaa Hindii daawwatu konkolaataa isaatiin muudiin kun fuudhee pirezidaantii Raashiyaatiin deddeemaa ture. Kaleessa gisee Itoophiyaa dhufe immoo Abiyyi konkolaataadhaan fuudhee muudii ila hanga paarkii Michoomaa achi hoteela qophaa'ee geessee ture. Wanti immoo Itoophiyaa adda taasisu ministeerri muummee Abiy Ahmed konkolaataa sana ifiif konkolaachisanii bakka muudiin barbaadu geessuu isaaniiti. Miidiyaalee Hindii biratti illee wanti ajaa'iba jedhame Abiy konkolaataa sana ifiif konkolaachisanii bakka barbaadamu sana geessuudha. Kaleessa erga sana mara naanna'anii booda bakka itti deebi'anii bakka sagantaa bakka qophaa'eetti jechuudha. Marii mari'atanii waliigaltee mallatteessanii waan irra waliigaltee biyyoota lamaanii hunda takka takkaaniif godhanii Abiyyi saasoo taasisee afaan Ingiliffaatiin ministeerri muummee Muudii saasoo taasisaniiru jechuudha bakka waltajjiin qophaa'etti. Jechuudha osoo dubbannu tokko jijjiirama dippiloomaasii guddaa Itoophiyaan amma agarsiisaa jirtu keessaa ministeerri muummee amma mul'isaa jiran keessaa ministeerri muummee Abiy Ahmed yeroo baay'ee
waan qondaaltota wajjii walii galan waan hoogganaa biyya tokko wajjii walii galan ifan godhanii wayita gaazexeessootaaf ibsa kennanii mul'atan. Haa ta'u malee wanti isaan amma jijjiiramaa dhufe ministeerri muummee Abiyyi dhiyoo wayita pirezidaantiin ministeerri muummee Xaaliyaanii Itoophiyaa daawwattu ibsa dhaabbatanii waliin kennaniiru. Muummichi ministeera akkasuma Indooneeziyaa irraa gaafa dhufan dhiyuma dhaabbatanii ibsa waliin kennaniiru. Wanti kun jijjiirama yeroo dheeraa booda jechuudha. Waan walii galan uummataaf ifa godhuun gaazexeessootaaf ibsa kennuun Abiyyi irraa amma mul'achaa jira. Yeroo dheeraa waan kana hin godhu jaamee ni komatamaa jechuudha. Kaleessallee akkasumatti gaazexeessootaaf ibsa kennamee jira jechuun haasawaa godhamee dhaabbatanii illee yoo ta'u baate bakka hoteela qophaa'etti ta'anii haasawanii waan irra mari'atan ifa godhaniiru. Garuu hojiin dippiloomaasii guddaan mul'atee jira jechuun ni danda'ama. Kaleessa waan irra walii galan ibsanii har'a ammoo ministeerri muummee Hindii paarlaamaa irrattis dhiyaate. I think egaa biyyi amma dhufe hoogganaan biyya tokko paarlaamaa Itoophiyaa irra dhiyaate yeroo jalqabaatiif isa natti fakkaate hundoo gorbaadhe amma dura hin jiru. Osoo biyya aangoo hin qabatin ministeerri muummee duraanii Mallas osoo hin du'in pirezidaantiin Ijipti akkasitti haasawaa godhee ni beeka. Ministeerri muummee Israa'el Netanyaa'oon paarlaamaa Itoophiyaa irratti haasawaa godhee ni beeka. Hooggantoonni biraallee jiru. Garuu egaa biyya aangoo qabatee hoogganaan biyya tokko paarlaamaa irratti yoo haasawaa taasisu inni har'aa kan jalqabaati jechuun ni danda'ama natti fakkaate yoo dogoggoruu baadhe jechuudha. Paarlaamaan osoo dubbannu mana maree federeeshiniitiif mana maree bakka bu'oota uummataa lamaanuu walitti qabamee ibsi gama muudiitiin kennamee jira jechuudha. Sun jijjiirama guddaa gama dippiloomaasiitiin mul'atedha. Waan Abiyyi amma dura taasisaa turee fi waan amma ta'aa jiru yoo ilaallu baay'ee garaagarummaan ni jiraata. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad amma dura akkuma tuyne yeroo baay'ee hooggantoota addunyaa gara Itoophiyaatti waamanii areeda qaqqabachuu faallaa pirootokoolii jechuudha. Yeroo baay'ee wanti kun inni komatama. Duyda shukkuumuu harkatti maratee deemuu waan hoogganaan biyya tokko hoogganaa akka isaa irratti hin goone fa'aa wayita isarra ra'u viidiyoon agarsiisan mul'achaa turan. Wanti kun mormii haasaa ture. Hooggantoonni biyyoota addunyaa Abiyyi pirootokoolii hin eegu akka biyya takkaatti of hin qabu jaanii hooggantootni ni komatu. Isa bira dabree namoonni siyaasaa Itoophiyaa waan kanaan ministeera muummee Abiyyi Ahmad cimsanii qeequ jechuudha. Asitti akkuma mata duree irratti kaafne Abiyyi Ahmad namoota biraatiin haga komatamu caalaa warra siyaasaatiin Itoophiyaatti waan kanaan haga komatamuutu caala. Fakkeenyaaf namoota waan kanaan deddeebiin Abiyyi qeeqan keessaa tokko nama siyaasaa Jawaar Mohammadii. Jawaar amma dura waa'ee Abiyyi hooggantoota walii waan biyyaa mari'achuu caalaa hooggantoota tirarroo kana deddeebiin haasaa turan. Fakkeenyaaf ji'a 8 moo akkasumatti fakkaate ji'a 8 dura miidiyaa tokko faanaaf gaaffii taasisaniin ministeerri muummee Abiyyi Ahmad hooggantoota shukkuumuu amaleeffachuu kaasanii hooggantoota tirarroo areeda qaqqabachuu kaasanii wayita Abiyyi hooggantoota addunyaa akkas godhan ani bakkaaniif kaayuun dhabaa Jawaar jechuun eessa akkaan seenuun dhabaa. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad nama dhuunfaatii miti. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ijoollee miti yookaan waan taphaa godhutti hin jiru. Abiyyi uummata miliyoona 130 bakka bu'ee hoogganaa tokko biyyatti affeeree waa'ee biyyaa mari'achuudhaaf. Haa ta'u malee faallaa kana Abiyyi pirootokoolii cabsee hooggantoota tirarroo fi areeda qabachuun namoota hedduudhaan komii haasaa namoonni siyaasaa akka Jawaar kun ni qeequ jechuudha. Jawaar ji'a 8 dura Abiyyi yoo xiqqaate nuti akkuma nama tokkotti yoo isa qeeqnullee akka nama siyaasaa yoo dura dhaabbannullee waan sunfaa gaafa inni godhu akka uummata biyya sanaattis akka namoota siyaasaa biyya sanaattis ni qaanfannaa ni saalfanna bakka seennu dhabnaa jechaa turan. Waan kana guutummaatti akka dhiisu yeroo san gorsee ture. ይታያል ቪዲዮ የዓለም አይን ባለበት ላይ እንዲህ አይነት ነገር አይደረግም። ነውር ነው። የዲፕሎማሲ ነውር ነው። Erga Jawaar waan sun jee booda Abiyyi waan ajaju sun hojiirra oolchee fakkaata. Waan kana Abiyyi xiqqeessaa dhufee jechuudha. Inumaayyuu hin argine erga komii kana irratti baay'ate booda. Viidiyoon Abiyyi baay'een isaa gaafa inni hooggantoota tokko wajji mari'atu kan dura ilaalamu pirootokoolii Abiyyi. Pirootokoolii keessaa tokko ministeerri muummee tokko hoogganaa tokko gaafa simatu kabajaan simatee kabajaan gaggeessuu isa bira dabree akka hoogganaa biyya tokkootti waan biyya lamaa mari'atan san keessumaa waliigaltee mallatteessan hoogganaa biyya sanii yaaman wajjin waan waliigalan uummataaf ifa godhuu gaazexeessitoota irraa yoo gaaffiin dhiyaate yeroo sanatti gaazexeessitootaaf deebii kennuu san bira dabree hoogganaan biyya tokko kabaja nama biyya isaa dhufee tokko qabaachuun baay'ee eeggama jaanii deddeebiin gorsanii Abiyyi waan namni dhuunfaan goone godhaa jaanii komatamuu heddummeessinaani amma dhiisee jira. Already ajaja
namoota siyaasaa waamicha namoota siyaasaa waan dhagahan fakkaataa jechuudha. Amma ministeerri muummee Hindii kaleessa wayita Itoophiyaa dhufanii paarkii michoomaa yeroo geessan qofa suuraa takka kanatti itti hirkatee ka'e malee Abiyyi akka duraanii waa afaanii guuraa viidiyoo waraabne akka duraanii itti rarraa viidiyoo waraabne xiqqoo wayyaa ture jechuun wayyaa qofaa miti jijjiirama guddaatu jira. Jijjiiramoota san keessa akkumaan kaasee tokko gaazexeessitootaaf yookaan immoo waan mari'atan san uummataaf yoo godhuudha. Waliigalteen sun maal akka ta'e maxxansuudha. Kun mul'atee jira. Baay'ee gaariidha jechuudha. Inni biraa jijjiirama dippiloomaasii amma mul'achaa jiruun dhuguma Abiyyi dippiloomaasii biyyattii kuffiseera jedhamee deddeebiin komatama. Fakkeenyaaf biyyoota ollaa waliin hariiroon inni qabu ammatti du'eera. Hooggantoota addunyaa waliin hariiroon inni qabu adda citeera jedhamee ni komatama. Namoonni siyaasaa deddeebiin kaasu. Erga waraanni Tigraay dhalate kaasee hariiroon biyyoota lixaatii wajjin Abiyyi qabu baay'een isaa adda citeera akka himamutti. Amma garuu wanti san fooyya'aa dhufeera. Keessumaa'uu waliigaltee Piriitooriyaa booda callifamullee waggaa dabre kanarraa kaasee hariiroon kun waan deebi'aa jiru fakkaata. Ministeerri muummee Abiyyi ji'oota dura ni yaadattu biyyoota sadii Jarman, UK akkasumas immoo Faransaay deemanii turanii biyyoota garii dhaqanii hooggantoota osoo hin dubbisin akka deebi'an himame. Eeganni waraanni Tigraay dhalate hooggantoonni addunyaa Itoophiyaa daawwachuu hariiroo biyyoota lamaanii irratti Abiyyi waliin mari'achuu adda kutanii turan. Amma garuu egaa namoonni hedduunis ufaatiin dippiloomaasii biyyattii mudateera sababa Abiyyiin jaanii booda Abiyyi ammoo hooggantoota biyyoota addunyaa biyyatti afeeruu dabalatee waan mari'ate sun uummataaf ifa godhuu eegalee jijjiirama agarsiisaa jira. Kanaaf immoo fakkeenyi ministeera muummee Hindii kana akkasumas immoo dhiyoo Indooneeziyaadhaa kan dhufan ministeerri muummee Xaaliyaanis akkasuma turte already sochiin fooyya'insi mul'achaa jira jechuudha. Biyyoota ollaa keessumaa yeroo baay'ee namoonni siyaasaa biyyoota addunyaa kaanii wajjin hariiroon jiru jabaachaa dhufee irra caalatti biyyoota ollaa waliinis hariiroo akka uummatu. Keessumaa Keeniyaa, Jibuutii, Suudaan, dabarees immoo Soomaaliyaa biyyoota ollaa waliin hariiroon akka jabaatu. Kunis immoo keessoo Itoophiyaatiif nageenya biyyattiitiif diinota seenaa Itoophiyaa kanneen akka Ijipti faan akka ollaa Itoophiyaatti hin dhiyaanneef ni gargaara jedhamee gorfama. Amma immoo hariiroon biyyoota ollaa waliin qabu Abiyyi maal fakkaata kan jiru takka turamee waan ilaalamu ta'ullee waggoota dabre garuu hariiroon biyyoota ollaa waliin ture sirriin turre addatti immoo Jibuutii waliin Keeniyaatu gaariidha. Keeniyaan biyya dimokiraasiiti. Kaan immoo Soomaaliyaadha. Soomaaliyaan waan keessa turre 2024 ni beekna. 25 kanaa'uu xiqqoo fayyaa 24 immoo wal dhibdeetu ture. Suudaan irra caalatti Itoophiyaa wajjin wal dhabaa jirti. Inumaa hidhattoota wajjin hariiroo akka uumte dhiyoo ture. Torbaanota dura gaazexaan The Economics kan saaxile. Kuni hariiroo dippiloomaasii biyyoota ollaa waliin Abiyyi qabu kufaa ta'uu agarsiisa. Amma immoo sochiin amma hooggantoota addunyaa biraa waliin godhu eegala kuni biyyoota ollaa waliin illee Abiyyi deebi'ee akka mari'atu akka immoo hariiroo ifaa akka mul'isu ni taasisa. Gara fuulduraatti immoo biyyoota ollaa waliin hariiroo kanaas ni cimsa jedhamee eegama. Hoogganaan biyya tokko gaafa komii dhagahee bakka balleessee yoo sirreessaa deeme baay'ee namatti tola. Akka kiyyatti ministeerri muummee Abiyyi Ahmad hojii dippiloomaasii irratti xiyyeeffachuu isaanii dinqisiifadheera. Waraana biyya keessaa furuu irratti yoo xiyyeeffate kana caalaa jijjiirama guddaa ta'a jedhee amana. Dabree immoo akkuma ammaa kanatti namoota isa qeeqan hunda negatiiva fudhachuu osoo hin taane hunda ammoo karaa jallaadhaan hubachuu osoo hin taane karaa diriiraadhaan hubatanii haala kanaan sochii godhuun baay'ee gaariidha natti fakkaata. Akka kiyyatti komiiwwan amma gama pirootokooliitiin isarratti kan jijjiiru hojii dippiloomaasii ittiin himatame kana jijjiiruudhaaf yaalu. Dabree immoo waraana biyya keessaatillee dhaabuudhaaf sochii amma takka taftaf jechaa jiru itti fufee jennaan baay'ee jijjiirama tokko. Hundumaa afaan waan hin jaaladhe haga ammaatti komiiwwan dhagahee komiiwwan sirreessuu danda'u isaati natti tolee jira jechuudha wanti akkasii suni. Walumaa galatti hariiroo dippiloomaasiitiin wal qabatee sochiin Abiyyi amma godhaa jiru kana fakkaata. Kabiraatiin immoo walitti deebina yeroo dheeraa fudhatte waan ta'eef malee silaamaa waan akkana laayivii fa'aa seenanii dubbatanii laayivii seenuu nuuf hin mijanneef kanaatu jira yeroo gaarii.